Akkam jirtu hordoftoonni barumsa afaan Oromoo qubee jenereeshin nageenyi badhaadha. Egaa qorumsa kana hojjechuudhaaf jalqabaa ajaja yookaan qajeelfama asitti kennamu dubbistanii itti qophaa'uun barbaachisaadha. Ajajni asirratti kenname maal jedha tokkoffaani? Ajaja kenname sirriitti dubbisii jedha. Yoo gaaffii qabaatte osoo qorumsi hin eegaliin nama to'atu yookaan to'atu gaafadhu jedha. Qorumsi eegalaani gaafachuun hin danda'amu jedha. Lammaffaa irratti waraqaan qorumsaa kun kutaalee lama of keessaa qaba jedha. Afaan Oromoo fi afaan Ingilizii of keessaa qaba jedha. Koodii itti kenneera. Waraqaan kun qorumsa lama akka qabate beekuun barbaachisaadha jechuudha. Kan sadaffaa ajajni sadaffaa tokko isaaniitiif yeroon kenname sa'aatii tokko qofaa jedha. Kanaafuu afaan Oromoo sa'aatii tokko keessatti xumurree isa qorumsa lammaffaatiif qopheessuu danda'uu qabna jechuudha. Kana hubachuun akkaataa sa'aatii keenyatti to'annus nu gargaara jechuudha. Yeroo baay'ee namni qajeelfama qorumsaa tokko sirriitti dubbisuu dhabuurraati yeroo isa tokko irratti qisaasessee isa tokko irratti immoo yeroo dhabaa jechuudha. Kanaafuu isa kana dura dubbisnee itti qophaa'uun barbaachisaadha. Miira keessa galuun barbaachisu tasgabboofnee yoo hojjenne milkaa'uu dandeenya jechuudha. Arfaffaa irratti maal jedhaa? Tokkoon gaaffii filannoowwan afur abaacaadhaa jedhamanii dhiyaatan qabaa. Tokko gaaffii fi filannoowwan isaa dubbisii filannoo deebii ni ta'a jettu murteesseedha. Sana booda gurraachessuudha jechuudha. Inni shanaffaa yeroo deebii kee jijjiiruu barbaadde jalqaba filannoo kee isa dura sirriitti haqeedha. Sana booda filannoo keessaa sirrii jettee gurraachessi jedha. Kana duraan fakkeenyaaf deebii tokko fillee kaanee isa erga gurraachessinee booda amma lammata duuba deebinee yoo ilaallu deebiin sun sirrii akka hin taane yoo hubanne deebii keenya kan biraatti jennee jijjiiruu yoo barbaanne isa dura gurraachessina sana sirriitti haqnee isa itti aanu immoo isa filannoo keenya fooyyessinu sana sirriitti gurraachessuun barbaachisaadha. Maaliif lachuusaa gurraacha teenyaan akka deebiin taanetti kan lachuusaan badachuu gaaffii sana guutummaatti ni dhabna jechuudha. Too deebisaa beeknee illee lachuusaa gurraacha jiraannaan lachuusaan gaaffiin sun guutummaatti mala haqamuu danda'a. Kanaaf of eeggannoo godhuun barbaachisaadha. Jaaffaa qorumsa qofaa kee hojjechuu qabdaa'edha. Yoo naamusa cabsitee argamte firiin qorumsa kee ni haqama jedha. Kanaafuu naamusa eeguun barbaachisaadha. Torbaffaa sa'aatiin kenname xumuramee to'ataan yookaan to'attuun akka dhaabdu yoo sitti himtu battaluma sanatti dhaabuu qabdaadha. Kan naaf taanaan ammas naamusaan rakkoo keessa galuu dandeessa waan ta'eef dhumee na jedhamu dhaabuudha jechuudha. Battaluma fixxeenii galmaa hin ba'iini hanga waraqaan deebii walitti qabamee to'ataan yookaan to'attuun akka baatu siif heeyyamtutti bakkuma teessu sana turii jedha. Kuni maaliif fayyadaa? Namoonni biroollee akka hin jeeqamneef namoonni warri qormaata isaanii hin xumurre akka hin jeeqamneef ni gargaara. Atis immoo teessee ilaaltu wanni ati dagatte tokko sii dhufuu danda'a waan ta'eef yeroo jedhame hundatti fayyadamu barbaachisaadha. Egaa kana fakkaataa ajajni kenname. Ajaja kana dursinee daqiiqaan nuu kennamu otoo qormaataan eegaliin jecha eegalaatu jedhamanii wanna kana fuula jalqabaa kana dubbisnee hubachuun barbaachisaadha. Yeroonis nuu kennama. Egaa sanarratti hundoofneet qormaata keenya hojjennaa jechuudha akkaataa ajaja kenname sanaatiin. Qajeelfamni itti aanu immoo gaaffilee 15 haga 31 jiran haala gaafatamteen deebisii jedha. Haaluma gaafatamneen deebisna jechuudha. 15 boru bakka duwwaa iftaan kootu wal qabsiistuun bakka duwwaa guutuu danda'u kami jedha. Boru waan iftaan kootuun jedhamu. Boru yookiin iftaan kootu jedhamuu danda'a. Boru garuu iftaan kootuun jedhamu. Boru akkuma iftaan jedhamu. Kanaafuu baan deebii ta'a jechuudha. Boru yookiin
iftaan kottu jechuun wal qabsiistuun kun hima kana guutuu taasisuu danda'a jechuudha. Kan itti aanu gaaffii 16ffaa Magarsaan barnoota afaan Oromoo jaalata. Tolaan bakka duwwaa barnoota herreegaa jaalata. Wal qabsiistuun bakka duwwaa galuu danda'u kamii jedha. Magarsaan barnoota afaan Oromoo jaalata. Tolaan bakka duwwaa A immoo B fi C illee D yookiin Tolaan Magarsaan barnoota afaan Oromoo jaalata. Tolaan immoo barnoota herreegaa jaalata. Hin ta'a kuni. Tolaan fi hin ta'u. Tolaan illee hin ta'u. Tolaan yookiinis ta'u. Kanaafuu kan waliin deemu kana ta'a jechuudha. Aan deebida. 17ffaa Isaan baay'ee wal jaalatu. Bakka duwwaa mana walii hin dhaqan. Wal qabsiistuun bakka duwwaa galuu danda'u kamii jedha. Isaan baay'ee wal jaalatu. A yookiin kan jedhu hin ta'u. B fiinis hin ta'u. C kanaaf. Isaan baay'ee wal jaalatu. Kanaaf mana waliin dhaqan hin ta'u. Garuu kan jedhu ta'a jechuudha. Garuu hin ta'a. Isaan baay'ee wal jaalatu garuu mana waliin dhaqanii. Garuu kan jedhu wal qabsiistuun kun hima kana guutuu taasisuu danda'a. Daan deebida. 18ffaa himoota asii gadii keessaa himni ajajaa kamii jedha. Himni ajajaa ajaja kan kennu jechaadha. A. Harmeen gabaa deemte. Hima ajajaamti kuni. B. Kutaa meeqa baratta. Hima gaaffiiti. C. Daddafii deemi. Daddafii deemi hin ta'a kuni. Daan akkam bareeddi. Hima raajeffannooti. Kanaafuu himni ajajaa C irra akka jiru kanaa jechuudha. Caan deebita. 19ffaa himoota asii gadii keessaa himni himamsaa kamii jedha. A. Ka'ii balbala cufii. B. Garasuun sa'a bite. C. Boru eessa oolta. D. Oromiyaan haa lalistu. Himni himamsaa kana ta'a jechuudha. Hima himamsaa jechuun gosa himaa kan ta'insa wanta tokkoo yookaan odeeffannoo waliigalaa ibsuu fi yookiin himuuf kan gargaaru jechuudha. Fakkeenyaaf caaltuun mana barumsaa deemte. Biyyi keenya Itoophiyaadha. Barattoonni daree keessa jiru. Kan jedhanii fi himoonni kana fakkaatan egaa hima himamsaa jedhamu jechuudha. Ta'ii wanta tokko kan himan. Garasuun sa'a bite garuu ta'ii wanta tokkooti. Kanaaf baan deebita. 20ffaa irratti manguddoonni gaaddisa odaa jala taa'u. Hima kana keessatti jala kan sararame jala kan jedhudha. Kanaafuu manguddoonni gaaddisa odaa jala taa'u. Hima kana keessatti kan jala sararame maali jedha. Kan jala sararame A. Gochima. B. Maqibsaa. C. Maqaa. D. Durduubee. Kanaafuu durduubeedha jechuudha. Jala kan jedhu kuni durduubee jedhama. 20 Naa'ol gara Finfinnee deeme. Hima kana keessatti durduubeen kami? Durduubeen A. Deeme kan jedhudha. Deeme kan jedhu miti. B. Finfinnee. C. Gara. D. Naa'ol. Kanaafuu Caani gara kan jedhu kun durduubeedha jechuudha. Gara kan jedhu. Har'a bokkaan waan roobeef lagni baay'ee guute. Hima kana keessatti kan jala sararame maali jedha. A. Ciroo hirkataa. Ciroo hirkataadha beekamaadha. B. Gaalee gochimaa miti. C. Gaalee maqibsaa. D. Ciroo of danda'aadha. Ciroo of danda'a kan ta'e lagni guute kan jedhu ciroo of danda'aadha. Inni kun garuu ciroo hirkataadha jechuudha. Ciroo hirkataa aan deebita. Aatu deebita. 23ffaa Toleeraan waan jabaatee hojjeteef konkolaataa fe'iisaa bitate. Hima kana keessatti kan jala sararame maali? A. Gaalee maqaa. C. Ciroo of danda'aa.
Caan gaalee dudduubee, daan gaalee maqibsaa. Kanaafuu konkolaataa fi isaa bitate kan jedhu kun ciroo of danda'aadha. Caffeen Oromiyaa kaleessa walgahii bakka duwwaa. Jechi sirriin bakka duwwaa galuu danda'u kami? Caffeen Oromiyaa kaleessa walgahii maal godhee? A. Gaggeesse. B. Geggeessuuf. C. Geggeessita. D. Geggeessina. Kanaafuu geggeesse kaleessa gocha darbeedha kan agarsiisu. Kanaaf gochimni achi galee makana guutuu taasisuu danda'u geggeesse gaggeesse kan jedhu kun aan deebii ta'a. Daadhituun laaqana ishee bakka duwwaa. Jechi sirriin bakka duwwaa galuu danda'u kami? Daadhituun laaqana ishee A. Nyaata. B. Nyaatu. C. Nyaatan. D. Nyaatte. Daadhituun laaqana ishee nyaatte. Saalli ishee dubartiidha. Kanaafuu baay'inni tokko. Kanaaf nyaatte kan jedhu deebii ta'a jechuudha. Jechoota 26ffaa jechoota asii gadii keessaa jechi tishoo kamii jedha? Jechi tishoo A. Yoomessa. B. Hojjetaa. C. Barataa. D. Barsiisaa. Yoomii fi eessa jechi jedhu lamatu as keessa jira. Kanaafuu yoomessa kan jedhu tishoodha jechuudha. Aan deebiidha. 27ffaa hima hardiidoon daggala keessa jiraatti jedhu keessatti tishoo kan ta'e kami? A. Daggala. B. Hardiidoo. C. Keessa. D. Jiraatti. Hardiidoo. Harree diidoo. Harree diidoo kan jedhutu hardiidoo ta'e jechaadha. Jecha lamaa jechuudha. Jechi tishoochaan jechoota of danda'uu hiika mataa isaanii qaban lama walitti dhufanii jecha tokko yoo ta'an jecha tishoo jedhama. Kanaaf jecha harree jedhuu fi diidoo jedhu yookiin diida jedhu walitti dhufee hardiidoo ta'e. Kanaaf baan deemna. Himni obseen akka billaachaa fiigdi jedhu akaakuu dubbii qolaa kamii jedha? A. Iddeessaa. B. Arbeessuu. C. Habalaka. D. Akkasaa. Kanaaf dubbii qolaa ilaallume kan deebisu dura dubbii qolaa jechuun maal jechuudha? Dubbii qolaa jechuun iddeessaanii bakka buusa yookiin immoo malleen dubbii keessatti wantoota lama kan walitti hin dhiyaanne garuu wal fakkeenya xiqqoo qaban osoo jechoota wal bira qabanii kan akka yookiin fakkaata fa'aa jedhanii kallattiidhaan walitti makuun ibsuudha. Kunis amala waan tokko guutummaatti waan biraatiif kennanii ibsu jechuudha. Fakkeenyaaf arrabni ishee eeboodha. Fi kan fakkaatan iddeessi iddoo wayii buusanii amala waan tokko kennuudha. Arbeessuu jechuun immoo waanuma xiqqaa tokko guddisanii yookiin ulfeessanii himuu jechuudha. Akka arbaa guddisuu jechaadha. Habalaka jechuun immoo wanta dhugaa fakkaatuu fi dhugummaan garuu faallaa ta'e gidduutti dubbii wal faallessu yookiin addummaa ibsu fayyadamanii waa ibsuudha. Kunis immoo fakkeenyaaf namtichi birbirsisu namu gabaabaatti namichi birbirsisu sun dhufe yoo jenne habalakaa jedhaman akkasii. Akkasaa jechuun immoo wal dorgomsiisa yookiin wal bira qabdee wantoota lama wal fakkeessuu jechuudha. Kanaaf himni ammaa suni isa kana ta'uu danda'a jechuudha. As keessa akkasaa ta'uu danda'a. Nameessa jechuun immoo amala yookiin gochaa yookiin jiruu fi jireenya dhalli namaa qabu tokko kan akka nama bakka namaa buusanii akka namaatti ilaalamee wanna sana ibsu jechaadha. Fakkeenyaaf addeessi ni dhufeedha. Addeessi dhufuu hin danda'u akka namaatti beelli balbala keenya rukuteedha. Beelli balbala namaa rukutu garuu akka waan namni akka namaatti amala kana kennuuf nameessu jedhama. Kanaaf kanarratti hundoofnee yoo hima kana kan ilaallu ta'e obseenii akka billaachaa fiigdi kan jedhu kun akkasaa ta'a jecha deebiinsa. Habala kan ta'uu, arbeessuu hin ta'uu, iddeessaa hin ta'uu deebida. 29ffaa yaa afaanii jette funyaan gadi ilaaltee jedha. Gadi ilaaltama kun nameessa
ta'a jechuudha. Nameessa. Funyaanii fi afaan akka namaatti dubbachuu danda'anii amala namni lubbuun jiru tokko yookiin namni gochuu danda'u akka waan godhaniitti wanti lubbuu hin qabne yookiin immoo wanti akka namaa socho'ee waan kana gochuu hin dandeenye akka godhetti amala sana kennuun nameessuu jedhama. Kanaaf aan deebida. 30ffaa bakka duwwaa jireenya keenya fooyyeffachuuf tattaafachaa jirra jedha. Isaan ba'aati, caanuti, daa'imni. Nuti jireenya keenya fooyyeffachuuf tattaafachaa jirra. Kanaafuu caatu deebii ta'uu danda'a. 31ffaa yommuu bakka duwwaa dhuftu ati eessa turte? Yommuu ati dhuftu ati eessa turte hin jedhu, yommuu inni dhufu ati eessa turte jechuu dandeenya. Ba'aan ta'uu danda'a. Yommuu isaan dhufu hin jennu, isheen dhufu hin jennu, inni dhufu kan jedhu deebii ta'a jechuudha. Inni dhufu yommuu inni dhufu. Kabajamoo hordoftoota keenya gaaffilee itti aanan kutaa itti aanu keessatti kan argattan ta'a. Hagasittuu nagaan tura.